عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف بقرف تنسين جتات ماني إن شاء الله واتا كلام اسم برسيسو بربادا تكانم وسين غرسيسو بربادا إن شاء الله كنافين أنا فانا بواسين جدا وان سين غرسيسو بربادو كنمو أنيمو وان سين غرسيسو كنا نمني باين فيديو أمرام guyumatti guyyatti edukaati namni hedduun viidiyoo lama sadii poostii godha jechaadha. Kanaaf akkamitti poostii gochuu qabdan immoo akkamitti viidiyoo gadhiisuu qabdan inshaallah waan akka lama isin garsiisee jira. Kanaaf inshaallah yoo tolee isin beektaa waan gochuu qabdan yoo viidiyoo akkana kana viidiyoo barnoota qofaa barbaaddan isinitti himu isin beektaa waan gochuu qabdan jechaadha. Akkas inshaallah. Ammaa fi isa deemnaa kun bakka sarara sadii kana gattuutu hina. Achi yoo gattu inshaallah asitti kan nu dhufa. Achi booda immoo inshaallah as keessa seenne jechaadha. Asitti immoo as gattu jechaadha inshaallah. Haaya noora jenne kun immoo fuula gubbaa jechaadha. Wanni nuti beekuu qabnu kun fuula gubbaa jechaadha. Inni kun immoo bakka viidiyoon keenya jiru jechaadha. Inni kun immoo bakka foloo jechaadha. Kun immoo laayivii jechaadha. Akkas maal barbaadna nuti amma bakka foloo deemna jechaadha inshaallah. Bakka foloo gattuu hina. Kunoo foloon keenya asii jechaadha. Asitti immoo wanni nuti hinu sa'aatii kamirratti uummanni viidiyoo keenya ilaaluu jaalata. Biyya eessaa keessattuu viidiyoo keenya ilaaluu jaalata kan jennu akkana gadi buutanne jechaadha. Jechuun oolokisa. Kanaafuu kun asitti nu fida jechaadha. Akkanatti sa'aatii meeqatti namni viidiyoo keenya akka ilaaluu jaalatu amma sa'aatii 19tti namni ilaaluu jaalatan jechaadha. Sa'aa torba jechuun halkan keessa jechaadha. Kanaafuu sa'aatii 19 jechaadha. Sa'aatii kanarratti yoo poostii godhe namni baay'ee laala jechaadha. Ani garuu sammuna kana viidiyoo baay'ee poostii hin godhu sababa teeknikaatiif jechaadha. Saniif inshaallah isin maraafuu sagantaa wanni kana hordofaa laala. Yeroo fakkeenyaaf wanni kun irratti gurraacha jechuu kiyya. Ilamaan akkanaan jechaadha. Kana hordofaa yeroo baay'ee jechaadha. Akka ittiin inshaallah viidiyoo keessan poostii godhaa isin jechuu barbaada. Haaya inni biraan mallee waan hafetu jira. Achi walitti deebinaa nafaana bu'a. Asitti immoo akkamitti namni viidiyoo poostii gochuu qabu waa takka isin gata. Fakkeenyaaf fuudhee viidiyoo isin garsiisa. Obsa. Hayyee asi kun viidiyoo kana fudhannee jirra haa jennu inshaallah. Nafaana bu'a. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين يرود ليدي بتامر الدنيا فيدي رزقي ولسيك بمودد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Asitti hayyee kunoo nama du'aayii tana jedhii yoo rakkoon fedhe sitti dhufe jedhee isin immoo ergaa viidiyoo sana dhaggeeffattanii waan ergaa isin wal fakkaatu barreessuu danda'u qabdan jechaadha. Ani immoo fakkeenyaaf barreessee jechaadha. Inshaallah amma hoo maal goona? Amma haashtaagii tuqannaa jechaa kun haashtaagina jirti. Isii tana ol gajina. Achi booda immoo Oromoo jennaan jechaadha. Oromoo. Kun asitti nama baay'ina kun qeeransa kana biraa qabu kana baay'ina miiliyoona kana isa galfanna jechaadha. Achi booda Itoophiyaa jennaan jechaadha. Maaliif namni baay'een akka nula barbaanna waan ta'eef jecha. Akkana goona. Hayyaa asirraa achi maal goonaa jechuun keessan oolu. Ammalleen akkana wal harkifannu. Viidiyoo keenya qulqulluu akka ta'uuf asitti hayyama kenna jecha isa kanatti. Inni lammataalleen asitti kun hayyama kennaa fi achi booda as keessa gasseentan as keessa gattuutan asitti illeeniin asuma tuutan jechaadha inshaallah akkasiin shawwanne. Haaya dhufneerra kun as bakka kana keessaa tuutan jechaadha. As kana banaa gootaniif jechaadha. Isa kana kanaan hordofa amma kun asitti bulii meeqaa viidiyoon akka laaluu qabanii ji'a tokkoof ji'a lamaaf waggaadhaaf ani yeroo baay'ee ji'a tokkoof kennaaf jechaadha. Isin kan barbaadan gochuu dandeettan torbee takkaaf ji'aaf ji'a lamaaf waggaaf akkana godha jechaadha. Amma immoo duubatti deebi'a nafaana bu'a.
Kana jechuun dursee asitti of biratti qabuu danda'u qabdan. Isin biratti waan mul'atanitti fakkaatu isa kana gattuu kufii qabdan jecha inshaallah. Asitti illeen immoo viidiyoo kana gattuu hixaniitiin waan gootan inshaallah isin garsiisa nafaan bu'a. Haya waan jala kana jedhu keessaa tokko calaaltanii fudhattanii isa kana fakkeenya fudhanna. Hayyee kun ani amma haganuman barreesse isinilleen akka barbaadanitti barreessitaniitiin poostii gootan jecha fakkeenyaaf nafaan bu'aan mallee inshaallah. Amma asitti poostii gochuuf deemaadha jechaadha inshaallahu isin garsiisa jecha poostii booda immoo maal akka gochuu qabdan. Hayyee kun viidiyoon kiyya poostii ta'ee jira jechaadha dhufee jira jechaadha. Inshaallah viidiyoo kana yoo gattuu kee gara dhufa jechaadha. Yeroo dhukkubsattee faalimiin. Hayyee eessa tuuxanii jala kana tuutan jecha. Asitti immoo namoota kan hunda akkana gootan jechaadha. Yeroo ilmi namaa si gate hamilee si cabsee bakka seentu dhabde. Laa ilaa. Haya amma maal godha koppii godhan inshaallah nafaan bu'a. Subhaanaka inni kuntu min al-zaalimiin. Yeroo dalaydee bitaa mirga addunyaa fiidee riskii walisii qabamuu didde. Laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu min al-zaalimiin. Yeroo fuutee ilmaadha anta subhaanaka. Amma namoota 15 kanarratti poostii goone jechaadha inshaallah. Nama 15 kun jalqabni loof AS faaqa. Bakka seentu dhabde. Laa ilaaha imal wakiil. Asirraayiin nama filannu amma immoo gaddeemna jechaadha. Irra gaddeemna. Reef loof AS irraa kana waan ta'eef as akkana gattu kana jechaadha. Akkana itti fufa. Akkas gochuudhaan itti fufa isin jedha. Walitti deebina inshaallah. Kunoo akkana gootan jechaadha inshaallah. Ammallee poostii godha jechaadha. Deemee jira kana fakkaata yoo isinitti tole waliif qooda ishee godha.